Ashama arkafuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenyarraa kudhaama jaalalaatiin keessummaa lamadha kan of biraa qabnu. Jaalala kolee gaddan ta'ee bazeetu sagantaa keenya kan jennu jechuudha. Eeguma oduu isaanii. Gaaffii jaalalaa inni dura dhiyeesse. Bara kuma lamaa fi immoo ofii kootii nama tokko dha. Isheen nama qabdee dhufte. Fedha waaqayyoo ta'e. Kanaafuu yeroo sanatti amma maatii wajjin illee walitti bu'uun tureera. Yeroo muraasa kana keessatti namni eeruma takka yaadee hin beekne maaluma yaadee murteeffate. Yeroo ammaa kana sanaan waamamaa jira. Eebbaan immoo sanarratti iyyuu leelloo jedhee waama. Maqaan baay'inaan na waamama. Namni na beeku leelloo caalaa iyyuu leelloo. Leelloodhaan jechuudha. Jaalalli jijjiiramaa jedhama. Meeshaa irratti wanti jijjiiramee jira. Karoora ani baafadheef karoora inni baafate wal fakkaata. Moorisaa yeroo dhimmaadhaan jirtan caalaawwan wal baraa deemtanii fi amalashii waan irraa jirti qabdan. Miira jinis ta'e jireenya namaa keessatti adda addummaa akka miidhaginaa ta'u irratti si baay'acha. Jireenya sanaan akka bira jiraamu. Kennaa gati jabeessa tokko hin kenneefi innis immoo na jalaan balleessu ol fuudhee naa kaa'eera. Yeroo hunda nan ilaala irratti.